asoosama dheeraa guyyaa san barreessaa fi seenessaan margaan kaasuun guyyaa san horiin mana bultii isaanii keessaa calaqqee fi qaqawweessa jalaa asiifachi walunkuraa jiruun hangaasuun asiifachi hangaasuu sodaansaa lubbuu namatti fidaan lafti waan socho'u fakkaataan gamaa gamanaa gungumaa jiraan xiqqoo ture ammoo roobaa fi cabbii balleessee gamaa gamanaa gungumee calaqqisee wal waamee akka nama dalagaa isaa fixee gara ta'etti qajeelee gandi haadha bookashii ganama ajaa'ibaa akkasii arganii hin beekaniin kuni dheekkamsa waaqaatiin kanaaf maal jennaa hunduu harka isaa jira jedhanii callisanii gidduma kanatti akka aduu wayii baasee lafti garuu jiidhaadhaan lolaan garanaa garasii uursuu garmalee nama sodaachisaa waqtiin isaa waqtii gannaatiin ta'us erga ganni baranaa kun galee bokkaan akkasii roobee hin beekuun kan har'aa kun namoota ganda haadha bookashii jiraataniifis ta'ee haadha bookashiitiif waan ajaa'ibaa ta'ee ilaalamee ganamumaan bishaan guutuun ufa gamaa gamanaa weerariiram Jifaaraa fi lalisaan gorsa harmee isaanii kana osoo hin xumuriin dibaabee fi ulee isaanii battal kuffis jedhanii maqaatti baafatan fudhatanii horii mana bulan keessaa gadi yaasanii karra duratti yommuu gadi bahan namni gamaa gamanaa gadi yaa'ee ulaa wal cabsa gara lagaatti didichu dhaabbatee daawwatu ilaaluu jalqaban. Jifaaraa fi lalisaan qarree lagaatti gadi sussukanii yommuu ilaalan bishaan laga guutee galoon isaa gamaaf gamanarra diriidhee jira. Horiin ammoo marga dheeduu didanii dhadhaabatanii walirraa bu'uun aduu ifachuu waan barbaadan fakkaatuun gariin ammoo dhaabbatanii aduu ifachaa lalaguuruun erga arfaasaan seenee margi gamaa gamanaa lalisee mul'atu loon dhiisii namayyuu ni kajeelchisaa. Loonis booda eessayyuu akka jalaa hin dhaqne waan beekaniif fakkaataan callisanii dhaabbatanii walirraa bu'uun gariin immoo lalaguuruun Obbo Jifaaraa Sooressaa godina Shawaa Lixaanaa Dirree Hincinnii ganda naannoo 3 jedhamu keessa jiraatu garuu achitti hin dhalanne achitti ilkaan buqqifatanii guddatan malee. Obbo Jifaaraan nama baay'ee beekamaa fi jaalatamaadha. Ulfoolfina qaban yommuu isaan bullukkoo isaanii uffatanii dallaa isaanii fuulduraa siifachi daddaaqan jaarsii fi jaartiin dargaggeessii fi dargaggeettiin gadi jedhanii harka fuudhanii bira darbuun namoonni farda yaabbatanii karaa sana darban alaalatti fardarraa bu'anii nooruu jechaa bira darbuun isaanis ni baruu eessaa garamitti deemaa jirtu erga jedhanii harka fuudhanii boodaan warra fardarraa bu'aniifiin of kalaa fardi kooraa jalaa bulu isinis irra ulaa bulaa goraakaa jedhuuni
obbo Jifaaraan guutamaa namaatiin yoo isaan ija isaanii lash godhanii nama laalan garaa nama hatum yommuu isaan gammachuu isaanii nyaaraan ibsatan battalumatti laphee namaa fudhatum yeroo baay'ee qasa'anii kolfuun jaalatanii achumatti ofii suuta seeqanii garummoo nama kufalchiisuun obbo Jifaaraan yeroo hundumaa ganama ulee isaanii qabatanii dulloota isaanii urfa laga bal'ootti gadi qajeelchanii bira dhaabbatuun dulloota isaanii cina deemaa kan fayyaa bultee fi kan rakkoo qabdu adda baasanii ilaaluun kan arraba jala godhatte ammoo qabsiifatanii ilmoodhaan arraba ishii bitaa fi mirgaa jalaa dhiiga gurraacha ititee waraananii keessaa dhangalaasuun loon arraba jala godhatte akkattiin kulkulleeffammoo abasuuda gurraachaa fi adii jimbilaa fi mimmixa walitti tumanii afaanii fi funyaaniin itti afuufuun isaanii bokokees akkasiin haxxiffattee bokoka garaashii jalaa furatti obbo Jifaaraan horii siddisa dheedanii garaan isaanii bokokees qoricha loon garaan bokoke furachiisu kennuuf hin beekamuun jaarsi kun ogeessa fayyaa beelladaa mitiin ogummaa kanas hin baranneem ogummaa dhaalaan abbaa isaanii irraa argataniidhaam maluma aadaatiin fayyadamanii lubbuu loon meeqaa du'a jalaa baraaruun kana qofaas osoo hin taane jiboota hedduu tumanii ni dilboomsuun korbeessa re'ee fi hoolaas kolaasanii tumaalessuun harree wadalas farda ci'oos ni kolaasuun namaa fi beelladootaa harkii fi miilli cabee kan buqqa'ee fi gurgurame hundumaa ni deebisuufi garuummoo ogummaa akkanaa osoo qabanuu guyyaa tokkoof illee akka nama waa beekuutti kennaa fi dandeettii waan isaaniif kenne kanaan hin boonaniin dubartoota daanii humni garaatti hafee hundaa waan obaasanii uuba garaadhaa baasan qabuun yoo isaan hin dhageenye deessuu meeqa humni garaatti hafee mataatti ol bahee ilmoorraa ajjeesam hundumaayyuu caalammoo nama rakkate bira darbuun isaaniif du'am yoo maallaqa dhabe fuudhanii kennuufi yoo beela'e immoo waamsisanii laachisuufi obbo Jifaaraan rakkoo namaa fuula namaan raawwachuu irratti nama baay'ee beekamaniidha. Keessummaan mana isaanii lixee afaan duwwaa hin ba'uun kottaa buna isiniif danfifnaa jedhanii akkuma qoosaatti ol nama seensisanii hoolaa qalanii cooma nyaachisaa damma bulbulanii booka unachiisaa oolchuun kan nama ajaa'ibu garuu akkanatti nama nyaachisanii obaasanii qabeenyi isaanii hir'ateen beekuun ollaan isaanii tola obbo Jifaaraa yoo yaadatan kan qabuuf waaqatu kenna jedhuun Jifaaraa yoo namni nyaatu taa'ee wajjin nyaachuu caalaa dhaabbatee nyaachisuu jaalatam hin jarjaruu hin dallanuu hin boonuu hin oodum nyaata sin baay'isaniin ganama ka'anii ayeetu ho'aa akkuma ilmamee dhufeen qabee qoraasuma toleen ol fuudhanii ilaaluun isaaniif ayeetuu kennitu qofumatti sooramtiin xiqqoo turanii ammoo cukkoo isaanii aboottee lama qabatuun sanaan booda ulee isaanii qabatanii loon gadi yaasanii dheechisuun wanti isaa harka deebii fakkaataan aannan isaanii dhuganii
isaan beelessuun cubbuudhaan obbo Jifaaraan maddiin isaanii awwaala daa'imaa fakkaataa qomni isaanii bitaa fi mirgaa immoo fardaa sangaa dhaabsisuu kajeelaa sarbaan isaanii bitaa mirgaa mooyyee midhaan itti tuman fakkaatu irreen isaanii ammoo mooyyee bunaa gadi gombifamee dhaabatuun fakkeeffamaa jireenyi marsaa ishii qabattee adeemaa jirti akka hodhaa gundoo asuma ofirra naannofti nama gowwoomsitee waan dhiyoo jirtu osoo fakkaattu namarraa achi fagaachaa deemti tokko ni du'aa kan biraa immoo ni dhalataa dhaloonni ni dhufaa ni lufaa oduu fi addunyaan ni jijjiiramti yeroon garuu achuma teessee namatti jijjiiramti hay yaa yeroom qabaan guutuu gadhiisan ammoo bakkee guutti taan arfaffaan torbaan itti fufam.